Nagaan siniifaa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii gamtanii yeroo kana geessanii nagaa qabaachuu waan hundumarra caala. Anaa dhufuu jedheen jira baga nagaadhaan dhuftanii hundumti keessanuu ol seenaa ilaashee gochaa koottaa insiniin jedha waan tokko irratti dubbachuun barbaade waanan dubbachuuf viidiyoo qabadhee dhufe kana ijoollee biyya Beeruutiin keessa jirtan jechaadha isiniin ilaallata. Viidiyoon koo har'aa kun jechaadha. Obboloota kiyyaa haalli nageenyaa biyya kana keessa jiru nagaan bu'eera jechuudha fi guyyaa guyyaatti waan argaa oollu halkan jechaadha guyyaa osoo hin taane halkanidha ammarree dhiyoo kana dhufanii rukutanii deemanii. Haalli isaa kanadha jechaadha. Garuu immoo waan an taasisabe tokkos nan qaba isas siniifaan hima siniin jedha. Warroota ijoollee keenya goyoomsuudhaaf ammarree lafa rakkoo kana keessatti ijoollee keenya goyoomsuudhaaf xiyyeeffatanii bahan daldalaa of fakkeessanii ijoollee keenya rakkattee gara isaanitti baqachuudhaaf yookaan namni kun na gargaara jettee itti dhaquudhaan ijoollee keenya ammana kaffale jedhanii miidhan baay'ee isaaniitu jira. Waan akkasiirree waan haasa'amutu jira jechaadha. Kanaafuu yaa obboloota kiyya shamarran jechaadha isin warri galuu barbaadan isin yeroo ammaa kana keessatti kallattii hin jammaramne kallattii 16 jammaramaa 16 immoo ija lamaanitti akka jedhanitti 16 jedhan. Isa immoo isaan jedhan fuula feesbuukii isaanii irratti laxxafan jechaadha. Isa malee ijoollee keenya gubbaa irratti wanti isaan ammoo jechaa jiranii daldala gaafanne jedhu ijoolleen tokko sikeetti meeqan nuukutta birrii 1,000 $1,000 meeqan gara Dubaayitti $1 meeqa maali $1 kana qixxee ijoolleen kun har'a 150 hojjetti aaraan 150 hojjeta. Nama as keessa turetu 300 nyaata malee warri kaan birrii xiqqoodha nyaatu baay'ee isaan immoo warri fakkeenyaa fi ijoollee bakka wanti kun lolli kun irratti ta'e maatiin isaanii baqatanii gatanii deeman kun kaan damoosa ergaa fudhatanii kaan biyyatti ergatanii kaan immoo kan jala majja 3 faa dhoowwatanii jarri biraa godaanan faatu jira. Yeroo kanatti ijoolleen kun maal of harkaa qabdi? Maal kaffalachuu dandeessi? Adaraa ijoollee keenya isinillee of eeggadhaan siniin jedha. Maaliif seetan hattoonni kana keessa galtee waa irratteetu sinsaamuudhaaf illee kutatti jechaadha. Sinsaamuudhaaf adeemaa jiru waan ta'eef kanaaf isin wanta akkanaa kanarraa of eeggadhaa jechuun barbaade itti haansuudhaani haala nageenyaa biyya kanaa keessatti biyyi kuni akkuma argaatii ooltan jechaadha. Yeroo ammaa kana keessatti haalli isaanii nagaadha yoo jettan booda immoo waan biraatu dhufa jechaadha. Rukuttaa hin dhiibne jarri karaa lafoorree walitti deematii jiru jechaadha. Lafoo gaasiniin jedhu lafoo seenaa jiru lafoo daandii daharii gubbaarratti kan isaan warra rukutaa jiran jechaadha. Daharii gubbaarratti jechaadha. Inni baay'ee fagoodha Beeruutirraa. Kanaaf obboloota koo kanarraa yeroo baay'ee nagaafattu ijoolleen akka maalli nageenyaarree kan jettanii ani galgalli haadhofuu yeroo hundumayyuu tuskiinan dhagaa. Yeroo hundumaa hin tokkofama garuu inni guyyaa akkasittiin darbatan suni amma tokko dhaabateera. Uummanni kun baasii hojii keessan hojjetadhaa jechaanii jiru waan ta'eef uummanni beetu hojii isaa hojjetachaa jira. Kanaaf wanta akkanaa kanatu jira haalli nageenyaa isaa bakka kanatti dhaabatee bakka kanatti nagaan bu'e akkas ta'e jechuun ani hin beeku otoo argaa oollu waan irraa dubbannu hin qabnu jechaadha. Kanaafanii calliseetu malaale jechaadha yeroo hunda rakkina odeessurra waan ta'e hundumayyuu galata isaa jechuutu irra gaariidha isiniin jedha. Kanaaf obboloota koo isin warroonni tikkeetta ofii keessanii kutachuu barbaadan gara Dubaayitti gara barbaadaniitti iyyuu kutachuu barbaadan har'ayyuu hin jira birrii keessaniin jechaadha. Ijoolleen dheengadda nama 50tu galee jedhaniiti ijoolleen TikTok irrattis baasanii akkasumaan illee viidiyoo hojjedheen ture jechaadha. Akka ijoolleen asii gara Dubaay irraan galtee jechaadha. Isa kana argitaniitu dhageessaniitu isinis. Kanaafiyyuu birrii meeqan akka galan isaan gabaasanii jiru gara Dubaay irraan $292 jedhanii turan jechaadha. Dubaay irraan kan galanii Suud irraan immoo $300 fi meeqa jedhan. Akkasuma immoo gaafa kallattii banamerree $650 moo maal jedhaniitiin fuula feesbuukii isaaniitti imbaasiin Beeruut maxxansee ture jechaadha.
Kanaaf isa kanadha kan maxxanfame inni har'a dhaloota kana yeroo hin baasidha jedhanii ijoolleen kun itti haasa'an doolaara 1000 kaffaltaa, doolaara 800 kaffaltaa, doolaara meeqa kaffalta jettanii ni eessaa fuutee kaffalti ijoolleen kun. Maaliif inni rakkoo keessatti rakkoo ijoollee keenya irratti dabalu dhugaa rabbiiti waan na gaddisiise jechaadha. Kanaafi waan akkanaa kana otoo nuuf sirrate baay'ee barbaada anillee jechaadha. Isin immoo abbaa irraan deemtan karaa ittiin deemtan beekadhaa obboloota ko. Wanti garuu biyyoota kaan keessa jiru as keessa jira jedhee hin shakku. Fakkeenyaaf biyyoota tokko tokko keessa kan jiru nutu tikkeetti sii kunnee tikkeetti sii hojjisiifnee gara biyyaa galtaa jedhanii warrataniitu tikkeetta hojjisiisanii itti kennu jechaadha namni tokko yoo deemu ka'e. Anama fakkeenyaaf ijoollee akkasii as keessaa hin beeku jechaadha. Ijoollee dhiiraa akkasittiin tikkeetta ofii isaaniitiin nama tokko eenyu jedhanii kutanii fi tikkeetta kana itti kennuu danda'an ani wanni irraa beekullee hin jiru. Kanaaf amma tokko eeggadhaa obsaan siniin jedha amma hojjaa lamaanii dhuftuutti obsin eeggannaa harree guyyaa sadi qofa ta'aafaa boruun jee boruudha baqa guyyaa sadi qofa ta'aafaa guyyaa sadan kana keessatti obsaan eeggannee warranne gara inni itti hikkatu gara inni itti deemu ilaalaa jira. Xiyyaarri immoo deemaa jira kanas siniin jedhu aan keenya ta'uu isaa osoo hin taane kan biyya kanaa kan biyya biraa tokkollee hasin dhufa jecha ani xiyyaara as seenaa jiru naan arga. Otuma jarri kun rukutanii otuma inni haaraa jiru xiyyaara immoo deemeetu bu'aa jiru nan arga jechaadha. Kanaaf inni kun akka Itoophiyaa hin eegalle niin beeka garuu immoo biyyoota gara biraa irraa gara biraatti darbanii gara biyya galuu waan hin danda'ama jedhamee dubbatamaa jirudha. Isa kanas siniin jedha obboloota kiyyaa kanaaf lafa jirtanitti immoo jabaadhaa waaqayyoon kadhadhaa. Obboloonni rakkoo garaagaraa keessa jiranis baay'eetu jiru. Akkasuma immoo obboloonni hin baasillee jiran baay'ee isaaniitu rakkachaa jira dhugaa dubbachuudhaa fi namni ijoollee kanaaf sagalee ta'u tokko irra hin jiru. Har'a waan nyaatan dhabanii baqa guyyaatti gizee takkitti ruuzatti kennu jechaadha. Ijoolleen baay'ee akkasitti rakkachaa jirra waan jedhanii haasa'aniif baay'ee nama gaddisiisa jechaadha. Doo mootummaan kanumarra jalqabe ijoollee keenya rakkoo kana keessaa gara biyyaatti isaan gashee sagalee ta'uu fi dhiisinaa siniin jedha yaa obboloota kiyyaa ijoolleen kun rakkoo keessaa akka baatu gaafa ijoolleen kun as keessa sassaabamee gara biyyaa galle okee. Sim jettu arramboo silaa kunoo biyyuma tana keessa jirra waan ta'eef adaraa keessan sagalee ta'aa fi ijoolleen kun gargaaramtuu siniin jechuun barbaada. Hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Yeroo gaarii naa qabaadha viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti jabaadha abdii keessan hin kutinaa yoo obsineetuma eeggannaa guyyaa muraasan booda. Lafa jirtanitti immoo akkuma amantii keessanitti du'aa godhadhaa waaqayyoon keessan kadhadhaa dabarsee homaattuu siniin kennu siniin jedha. Yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadha baay'ee.